Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuuf har'a waliin ilaallu keemistirii kutaa salgaffaa Unit 5 fi Chemical Bonding kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Unit outcomes maal jedha? After the completing the unit you will be able to jedha. Erga boqonnaa kana xumurree booda waan nuti baruu qabnu asirratti nu tarreesseeti jira. Boqonnaa shan kana erga xumurree chemical bonding isa jedhu kana erga xumurree jechuudha. Ibsuu danda'u qabdu jechuudha. Isa asirratti isinii kaa'ee kana. Itaansuudhaan startup activity kana ilaalla. Maal jedha? Students form a group and discuss on the following question and present your discussion point to the class. Gruupii uummatii waliin discuss godhaadha. Gaaffii sadan asirra jiran kana jechuudha. Present godhaadha. Isarratti discussion gootan sun irratti present godhaa kilaasii keessan keessatti jedha. Gaaffii tokkoffaan maal jedha? What held together the sun and other planets? Aduu fi pilaanetota kanneen biroo maaltu walitti qabee jedha. Gaaffii lammaffaan immoo it is possible for human being to survive in the absence of gravitational force. Maal jedha? Bakka harkisni lafaa hin jirretti dhalli namaa jiraachuu ni danda'a jedha. Egaa bakka harkisni lafaa gravitational forcein hin jirretti jireenya jiraachuun hagam ulfaataa akka ta'e asirraa tilmaamuun isin rakkisu jechuudha. Humni harkisa lafaa osoo hin jiru ta'e jiraachuun ni ulfaataa jechuudha. Sadaffaan immoo why do most absence not exist in their elemental form? Maaliif wantoonni elemental formidhaan maaliif hin jiraatanii jedha baay'inaan elemental formidhaan maaliif hin jiranii? Egaa wantoonni substanceonni yookiin wantoonni baay'een isaanii elemental formidhaan hin argaman. Compoundii yookiin moleculeedhaan irra caala kan isaan argaman jechuudha. Sababa isaa boqonnaa kana keessatti gadi fageenyaan waliin ilaalla jechuudha. In Unit 3 we have discussed about the atomic structure. Egaa boqonnaa 3 keessatti waa'ee atomic structure waliin discuss goone irraa isiniin jedha. We have seen that a common atom contains a nucleus composed of protons and neutrons, with electrons in certain energy level revolving around the nucleus. Egaa waa'ee nucleusii waliin ilaalaa turre. Nucleusiin protonii fi neutronii akka of keessatti qabatu jechuudha. Akkasumallee elektirooniin immoo nucleusii marsee akka argamu waliin ilaalaatii turre. Boqonnaa sadi keessattis afur keessattis jechuudha waliin ilaalaatii turre. In this unit, the main focus will be on this electron. Egaa boqonnaa kana keessatti maal irratti xiyyeeffanneeti kan nuti ilaallu? Boqonnaa shan kana keessatti waa elektiroonii irratti kan nuti xiyyeeffannee ilaallu jechuudha. In Unit 4, we have seen the importance of electrons being arranged group and pairs. Egaa boqonnaa afur keessatti groupii fi pairiidhaan arrange ta'aniiti elementoonni jechuudha. Akkamitti arrange ta'uun isaanii sun amaloota isaanii yookiin immoo property isaanii baruudhaaf nu fayyadeeti jira. Boqonnaa afur keessatti groupii fi pairiitti qooduun keenya jechuudha. We have also discussed the general property that the elements in group and pair share. Egaa akkasumallee property elementii sana warreen groupii keessatti argaman groupii tokko keessatti argaman amala tokko akka qaban pairiidhaan qoqqoonneeti ilaalla. Pairiidii fi groupiidhaan property isaanii jechuudha. General property isaanii warreen pairiidii groupii tokko keessatti argaman
amala tokko akka qaban jechuudha. Fakkeenyaaf warreen valence electronii qaban jechuudha. Valence electronii waan qaban hundi isaanii amala wal fakkaatu qabu jechuudha. Meetaalii fudhachuu dandeessu. Isaan kun warreen meetaalii fakkaatan meetaalii jala jiru. Isaan kana waliin discuss gooneer boqonnaa 4 keessatti isiniin jedha. Elements are distinguishable from each other due to their electrons because each element has a distinct number of electrons. This determines their chemical properties as well as the extent of their reactivity. Egaa elementoonni tokkoon isaanii elementoonni jechuudha. Lakkoofsa elektiroonii mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf fudhannu soodiyemii yoo fudhattan soodiyemiin lakkoofsa elektiroonii kan mataa isaa qaba. Lakkoofsa elektiroonii isaa meeqadha? 11dha. Elementiin kan biroo lakkoofsa elektiroonii 11 qabu tasumaallee hin jiru jechuudha. Soodiyemii qofadha kan lakkoofsa elektiroonii 11 qofa kan qabu. Fakkeenyaaf magneesiyeemii fudhachuu dandeessu. Magneesiyeemiin lakkoofsa elektiroonii 12 qaba. Lakkoofsa elektiroonii 12 kan qabu elementii biroo hin jiru jechuudha. Magneesiyeemii qofadha lakkoofsa elektiroonii 12 kan qabu. Aluminiyeemis fudhachuu dandeessu. Aluminiyeemiin 13 qaba. Isaan ala lakkoofsa elektiroonii 13 kan qabu hin jiru jechuudha. Mataa isaanii qabu. Innis lakkoofsi elektiroonii sun maal murteessaa fi chemical property isaanii murteessaaf jechuudha. Warreen chemical property isaanii murteessaa jennu egaa warreen fakkeenyaaf valence electronii tokko qaban amala wal fakkaatu kan isaan qaban jenneerra. Warreen lama qaban valence electronii amala wal fakkaatu qabu jenneeti jira. Egaa chemical walnyaatisa chemicalaa keessatti kan gahee taphatu eenyudha? Elektirooniidha jechuudha. Elektirooniidha. Prootoonii fi niwutrooniin isaan gahee hin taphatan jechuudha. Eenyudhaan gahee taphatu? Elektiroonii gahee taphataa jechuudha chemical reaction keessatti. In a chemical bonding, only valence electron are involved. Egaa akkuma dursiin jedhe chemical bonding keessatti eenyudhaan gahee taphatu? Elektirooniitu gahee taphata jechuudha. Valence electronic gahee taphata. This unit therefore deals with the way how the different type of chemical bond are formed, the property of compound formed in each type of chemical bonding, and the electron dot or Lewis structure used to represent the molecule or compounds formed in each type of chemical bond. Egaa boqonnaa kana keessatti akkamitti chemical bonding kan uumamu gosoonni chemical bonding jiru isaan tokkoon isaanii akkamitti kan isaan uumaman kan jedhan waliin ilaala. Akkasumallee property isaanii kan ilaaludha. Compounding akkamitti kan inni uumamu akkasumallee moleculein akkamitti kan uumamu kan jedhu chemical bonding keessatti kan waliin ilaaludha. Akkasumallee electron dot Lewis structure jedhamu isaan kan chemical bonding keessatti kan nuti waliin ilaalu jechuudha. Lewis structurein maal akka ta'e, electron dotiin maal akka ta'e isaan kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. 5.1 Chemical bonding. Activity 5.1 yeroo ilaallu, students please form groups and discuss the following question. Present your discussion point to the class. Group uumati waliin discuss godha akkasumallee isarratti discuss gootan sana present godhaadha class keessan keessatti. Gaaffii tokkoffaan most of the elements are not found in their atomic form. Do you know why this is so? Maal jedha? Elementoonni baay'een isaanii formii atomikiitiin hin argamanii. Suni maaliif ni beektaa jedha. Maaliif elementoonni baay'een isaanii atomic formiidhaan hin argaman. Compoundiidhaan fa'i kan isaan argaman jechuudha. Maaliif sababni isaa jechuudha? Stable ta'uudhaaf jechuudha. Stable ta'uudhaaf kan isaan
atomic formidhaan hin argamne jechuudha. Gaaffii lammaffaan what bind atomic together to form compound or molecule? Maal jedhaa? Atomonni bind yookiin immoo wal qabachuudhaan formii compound yookiin molecule nu kennu. Sun maalifidha jedha. Maalifidha? Octet rule guutuuf jechuudha. Yookiin immoo elementoota noble gaasii ta'uudhaafi jechuudha. Noble gaasii yeroo jennu gaa octet rule warreen guutanidha jechuudha. Gaaffii sadaffaan immoo do you know how atomic combine to form compound or molecules? Atomonni walitti makamuudhaan yookiin immoo walitti combine ta'uudhaan formii compoundii yookiin immoo molecule nu kennu. Inni sun akkamitti jedha. Akkamitti kan isaan formii compoundii fi yookiin immoo molecule nu kennani? Electronii loss yookiin immoo gain yookiin immoo share gochuudhaan kan isaan compoundii nu kennani jechuudha. Yookiin electronii share waliif godhu yookiin immoo lose and gain gochuudhaan jechuudha kan isaan formii compoundii yookiin molecule nu kennan jechuudha. Fakkeenyaaf compoundii sodium chloride osoo fudhannee sodium chloride osoo fudhannee kun compoundiidha. Electronii sodiumin jechuudha. Sodiumin electronii maal godhe? Lose godhe. Ni kenne jechuudha. Chloriniin immoo electronii maal godhe? Gain godhe. Ni fudhate jechuudha. Electronii fudhachuu fi kennuudhaan kan uumame jechuudha. Loss and gain godheete jechuudha. Electronii. Molecule hydrogen osoo fudhannee immoo hydrogen moleculeidhaan argama. Hydrogen dhaan argama. Inni akkamitti kan inni uumamu jechuudha. Electronii share gochuudhaan kan inni uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ilaaltan hydrogeniin jechuudha. Electronii inni qabu meeqadha? Tokko qaba. Kanaafuu electronii isaa sun electronii tokko ni qaba. Electronii kana jechuudha. Electronii asiin hydrogenii kun tokko qaba. Hydrogenii biroo immoo electronii tokko qaba. Maal godha? Yeroo walitti siqu hydrogenii inni kunii fi inni kun yeroo walitti siqu maal godha? Electronii isaan kun maal waliin hin ta'u? Walitti siqu. Erga walitti siqanii waliin share godhu jechuudha. Yeroo kana bondii uuma. Bondii yeroo uumu kana walitti yeroo qabatu kana jechuudha. Hydrogen 2 moleculeidhaan argama jechuudha. Yeroo kana electroniin isaa maal ta'e jechuudha? Share ta'e jechuudha. Waliif fire jechuudha electronii. Hydrogen inni kunii fi inni kun electronii isaa tokko tokko walitti fiduudhaan bondii uume. Bondii kan uume egaa waliif share gochuudhaan jechuudha. Inni kun electronii isaa tokko fide, inni kun electronii isaa tokko fide. Yeroo kana electroniin share ta'ee jira jechuudha. The material world in which we live is changing from time to time. Material yookiin meeshaan addunyaa kanarraa marti isaaniiyyuu yeroodhaa yerootti ni jijjiiramu jedha. This is due to the fact that nature is associated with innumerably chemical and physical change. Egaa jijjiiramni meeshaalota kanaa materialota kanaa jijjiirama keemikaalii yookiin fiizikaaliitiin kan isaan jijjiiraman jechuudha. The chemical changes occurs due to the changes in the composition of the elements from which the materials are made of. Jijjiiramni keemikaalaa walitti makaminsa elementootaan kan dhufan jechuudha. Materialonni immoo maarraatti kan isaan uumamanii elementoota irraati jechuudha. We call these chemical changes. Kana maal jenneeti kan nuti waamnu? Chemical changes jennee waamna. Yookiin immoo chemical reaction jenneeti waamna. Jijjiirama keemikaalaa yookiin immoo wal nyaatinsa keemikaalaa jennee waamna jechuudha. As you have learned in your grade 7 science, a chemical reaction involves change in molecular composition of a substance. Egaa kutaa torbatti saayinsii keessatti akka baratanitti wal nyaatinsi
walnyaatinsa keemikalaa jijjiirama walnyaatinsa molecuulaati. It has been established that atom is the small particle of matter which taken part in chemical reaction. Atomiin partikilii xixiqqoo walnyaatinsa keemikalaa keessatti kan hirmaatudha jedha. Molecules is the smallest constituent particle of substance which has an independent existence and which represents the properties of the respectively elements or compounds. Egaa akkuma beeknu molecuuliin walitti hidhaminsa atomii lamaa fi isaa oliiti jechuudha. Atomii fi molecuulii garaagarummaa isaa hubachuuf asirratti ileemii yeroo fudhannu ileemiin maani atomiidha jechuudha. Hydrogen 2 yeroo fudhannu immoo kun molecuuliidha jechuudha. Molecuulii pure elementii ta'edha jechuudha. Kan biroo weetarii yoo fudhanne H2O kun maani molecuuliidha garuu compoundidha jechuudha. Compoundidha. Kan biroos fudhachuu dandeessu baay'ee isaanii molecuulii jechuudha. Atomii fakkeenyaaf hydrogen irratti fudhachuu dandeessu. Hydrogen fakkeenyaaf qobaan ishee H'n qobaan ishee jechuudha. Ishiin kun maani atomiidha jechuudha. Atomiidha. H2 immoo maal taati molecuuliidha. Molecuuliidha. H2O weetariin jechuudha. Inni immoo maani inni kunis molecuuliidha garuu compoundidha. Compound molecuuliidha. Inni kun immoo maani pure elementiidha. Pure elementiidha. Molecuuliidha jechuudha. Molecuuliidhaan kan inni argamu. Hedduu isaanii barreessuu dandeessu warreen atomii fi molecuulii garaagarummaa isaa hubachuuf jechuudha. Baay'ee isaa barreessuu dandeessu. Kanaafuu gaa molecuuliin jechuudha pure fi elementii fi compoundiidhaan jiru jechuudha. Fakkeenyota kanneen biroo fudhachuu dandeenya. Oksijiinii, kaarboon daayoksayidii, niyoonii yoo ilaallu oksijiinii yeroo ilaallu asirratti jechuudha molecuuliidha. Molecuuliidha jechuudha. Oksijiintuun jechuudha. Maanni garuu pure elementiidha. Elementii qulqulluudha jechuudha. Kaarboon daayoksayidii immoo yeroo fudhannu. Kaarboon daayoksayidii inni kunis maani molecuuliidha jechuudha. Garuu maani compoundidha. Niyoonii immoo fudhanne. Niyoonii immoo yeroo fudhannu maani atomiidha. Asirratti oksijiinii ishiin kun maani molecuuliidha. Oksijiinii qobaan ishii immoo maal taati? Atomii taati jechuudha. Atomii taati. Niyooniin asirratti maal jenne? Atomii jenneerra jechuudha. Warreen molecuuliidhaan argaman kanneen akka hydrogen 2, oxygen 2 warreen isaan kun warreen elementoota pure elementii molecuuliidhaan argamanidha jechuudha. Kilooriin illee akkasuma molecuuliidhaan argama jechuudha. Kilooriin 2dhaan kan inni argamu. Isaan kun warreen amma isinitti hime isaan kun molecuuliidhaan argamu jechuudha. Molecuulii fi atomiin garaagarummaa isaa kanadha jechuudha. Why do atoms form chemical bond? Atomonni maaliif chemical bond uumuu jedha. Deebisaa kanaaf walumaan ilaalla jechuudha. Most of the elements in nature have been found to exist in combined states. Elementoon baay'een isaanii walitti makamaniiti kan isaan argamanii jiran. This is due to the fact that atoms of some elements are unstable by their own. Maal jedhaa? Sababa maaliif egaa kan isaan walitti makamanii argamanii elementoonni unstable waan ta'aniif jechuudha. Kana jechuun tasgabbaa'aa kan hin taane sababa kanaatiif jechuudha. Maaliif tasgabbaa'aa ta'uudhaaf
kan isaan walitti makaman. Kan isaan walitti makaman tasgabbaa ta'uudhaaf. Dura maal turani? Elementiin qubaan isaa jechuudha. Elementiin tokko yoo fudhatan qubaan isaa unstable tasgabbaa kan ta'e miti jechuudha. Osoo walitti makamin kan inni walitti makamu maaliif? Tasgabbaa ta'uudhaaf walitti makama jechuudha elementoonni sun. There are, however, some atoms which have independent existence and are considered to be high stable. Maal jedha? Akkuma dursiniin jedhe atomonni muraasni isaanii immoo independent existence jedha. Kana jechuun of danda'uudha jechuudha. Fakkeenya fudhatan warreen noobel gaasii ta'an jechuudha. Valence elektirooniin isaanii warreen octet rule guutan seera 8 warri guutan isaan kun jechuudha stabilidha, tasgabbaa'uudha. Tasgabbaa'uudha isaan jechuudha high stability qabu jechuudha. Warreen unstable ta'an immoo stable ta'uudhaaf kan isaan combine walitti ta'an, kan isaan walitti makaman jechuudha. Jabaa ta'uudhaaf, cimuudhaaf maal ta'u? Kan isaan walitti makaman jechuudha. Dura qubaa isaanii singilii qubaan isaanii jechuudha unstabilidha. Yeroo walitti makaman sana immoo elementoonni yeroo walitti makaman sun ni jabaatu, stable ta'u jechuudha. Yookiin immoo noobel gaasii fakkaachuudhaaf kan isaan walitti makaman. Except those of a few elements, the atoms of most of the elements have an inherent tendency to combine and form molecules or compounds. Elementii muraasaan ala atomonni baay'een isaanii walitti makamuudhaan formii molecuulii fi compoundii nu kennu jechuudha. The combining atoms may belong to the same element or different elements. Egaa walitti makamiinsi kun elementii gosa tokko yookiin immoo elementii gosa garaagaraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf molecuulii yoo ilaallu, hydrogen chuudhamti kun molecuuliidha jechuudha. Kabiroo immoo H2O waterii jechuudha. Lamaan isaanii kun molecuuliidha. Inni kun maal inni pure elementii lamatu walitti dhufeeti kana nu kenne jechuudha. Pure elementii inni kun immoo compoundidha jechuudha. Compound yeroo jennu hydrogenii fi oxygenii walitti dhufuudhaan, hydrogen lamaa fi oxygenii tokko walitti dhufuudhaan kana nu kenne jechuudha. Compound molecuulii kana. Kabiroo carbon dioxide fudhachuu dandeessu. Kun compoundidha. Compound moleculeidha jechuudha. Within the molecules, the atoms are held together by attractive force. Egaa molecuulii yeroo uumamu atomiin maaliin kan inni wal qabatu? Attractive force'aan kan inni wal qabatu, humna wal harkisuutiin kan inni wal qabatu jechuudha atomonni. Kanaaf molecuuliin kan uumamu jechuudha. A chemical bond is therefore the force that hold atoms together to form molecule or compound. Egaa chemical bond keessatti humni jira jechuudha. Humni akka isaan wal qabatan kan godhu, atomonni akka wal qabatan kan godhu humni ni jira jechuudha. Molecuulii uumuuf yookiin immoo compoundii uumuuf humni atomiin akka wal harkisan kan godhu humni ni jira jechuudha. Chemical bondii uumuuf. Octet rules jechuun seera 8 jechuudha. The American chemist Gilbert Lewis 1875 up to 1946 used this observation to explain the type of ions and molecules that are formed by another elements. He calls this explanation the octet rule. Namichi lammii Ameerikaa keemistiin jechuudha. Gilbert Lewis gosoota ayonii akkasumallee molecuulii akkamitti akka uumaman explain godheeti ture. Isas maal jedheeti waame? Explain sanas octet rule
jechuun waameera. The octet rule states that atoms tend to form compounds in way that giving them 8 valence electrons. Octet rule maal jedha? Atomonni egaa yeroo formii compound uuman jechuudha. Compound yeroo isaan uuman valence electron isaanii 8 kan inni ta'u. And this the electron configuration of a noble gas. Kun egaa yeroo 80 uuman valence electron isaanii yeroo 80 uumu maali kan isaan ta'ani? Electron configuration kan noble gasiitti kan isaan ta'an jechuudha. Except helium. Heliumidhaan alatti electron configuration kan noble gasii ta'u jechuudha. Helium maaliif hin dabalanne? Heliumin electronin isaa meeqadha? 2 waan ta'eef jechuudha. Electronin isaa heliumin 2 waan ta'eef jechuudha. In the preceding unit, we have discussed about the valence electron of the atoms of elements in each group in a periodic table. Unit darban keessatti jechuudha. Waa'ee valence electronii atomota ilaaleetti turre jechuudha. Periodic table keessatti. Warreen groupiin isaanii tokko ta'e valence electroniin isaanii walqixa akka ta'e waliin ilaaleetti turre. The valence electrons of all atoms are between 1 and 8. Maal jedha? Valence electroniin atomii kamiyyuu jechuudha. Tokkoo fi 8 gidduutti kan hin argamu jechuudha. An elementii kamiyyuu fudhachuu dandeessu, an atomii kamiyyuu fudhachuu dandeessu, tokkoo fi 8 gidduutti kan hin argamu jechuudha. Kana darbuu hin danda'u. Tokkoo fi 8 gidduu darbuu hin danda'u jechuudha. Most elements follow the octet rule in chemical bond, which means that an element should have 8 valence electrons in a bond or exact fill up its valence shell. Baay'inaan jechuudha elementoonni kan isaan hordofan octet ruledha. Kana jechuun valence electronii isaanii 8 ta'uu jechuudha yeroo bondii uuman. Valence electron isaanii 8 kan isaan ta'an jechuudha yeroo chemical bond isaan uuman jechuudha. Having a total of 8 valence electron ensures that the atoms is stable. Yeroo 8 electron ta'an jechuudha. Maal ta'u? Stable ta'u jechuudha. Tasgabbaa'uudha ta'u. Yookiin immoo cimoo ta'u jechuudha. Isa duraarra cimoo ta'u jechuudha yeroo valence electron isaanii 8 ta'u jechuudha. This is the reason why noble gases, a valence electron shell of 8 electrons, are chemically inert. Manni noble gaasiidha kan isaan valence electronii noble gaasii ta'uu jechuudha yeroo kana. Yeroo bondii uuman jechuudha. Chemical bondii yeroo uuman maali kan isaan ta'an? Valence electronii noble gaasiitti kan isaan ta'an jechuudha. A valence electron shell of 8 electrons are chemically inert. Egaa maali kan isaan ta'an isiniin jedheetan jira. Valence electronii kan noble gaasiitti kan isaan gaazota luujisa jennu jechuudha. Isa ta'u jechuudha yeroo valence electronii isaanii 8 ta'u jechuudha yeroo 8 ta'u. They are already stable and tend to not need the transfer of electron when the bonding with another atoms in order to be stable. Yeroo kana jechuudha yeroo 8 ta'an kana maani stable ta'u akkasumallee erga stable ta'an immoo electronota transfer hin godhan jechuudha yeroo kana jechuudha. Erga 8 ta'anii booda electronii transfer gochuu hin danda'u yookiin immoo lose yookiin gain gochuu hin danda'u yookiin immoo share gochuu hin danda'an jechuudha. Stable waan ta'anii jiraniif yookiin lose hin godhani yookiin gain yookiin hin kennan yookiin hin fudhatan jechuudha. Maaliif jabaatanii waan jiraniif jechuudha yookiin tasgabbaa'anii waan jiraniif fudhachuus kennuus hin danda'an jechuudha yeroo kana. There however are exceptions to this rule. For example, hydrogen and helium need only 2 electrons on their valence shell
to become stable. Egaa asirratti saddeeti kan isaan ta'an jenneerra jirra gaa. Balance electron isaanii saddeeti kan ta'anii jenneerra yeroo kana stable ta'uu jenneerra. Kana jechuun gaazota luujii balance electron isaanii gaazota luujiidha kan isaan fakkaatan yeroo kana jechuudha. Haa ta'u malee yeroo 8 electrons ta'an balance electron isaanii electro configuration gaazota luujii fakkaatu. Yeroo kana stable ta'u. Garuu hydrogen fi helium yeroo laallu helium yeroo laallu jechuudha. Maanni kan isaan qaban balance electron lama qofadha. Haa ta'uti malee stable jechuudha. Fakkeenyaaf helium fudhatan balance electron isaa lamadha jechuudha. Balance electron isaa lamadha. Kanaafuu inni saddeet jennee turre helium irratti garuu lamaan kan inni stable ta'u. Hydrogenis yoo fudhatan lamaan kan inni stable ta'u. Kana yeroo isin jedhu hydrogeniin elektirooniin inni qabu tokkodha silaa akkamitti lama ta'uu danda'ee jechuu dandeessu. Yeroo kana maanni molecularaan argama hydrogeniin. Hydrogen molecularaan yeroo argamu hydrogen 2dhaan argama jechuudha. Yeroo kana maal ta'a jechuudha? Elektiroonii inni tokko elektiroonii tokko ni fida. Elektirooniin tokko fida. Hydrogen inni tokkos elektiroonii tokko ni fida. Sana booda maal ta'a? Elektiroonii isaanii kana bind godha jechuudha. Kana jechuun waliin wal qabata. Join waliin godha. Sana booda waliin share godha jechuudha. Walii fira. Inni kun elektiroonii isaa tokko fida. Inni kun elektiroonii isaa tokko fida. Sana booda stable ta'ee ta'a. Tasgabbaa'ee ta'a jechuudha. Tasgabbaa'eeti kan inni ta'u. Asii inni kun hydrogen inni kun isa kana akka maalitti fayyadama? Hydrogen elektiroonii lamaatti fayyadama. Inni kunis akka lamaatti fayyadama. Lamaan isaaniiyyuu akka lamaatti fayyadamu jechuudha. Walitti fidanii share godhatani elektiroonii sana jechuudha. Share yeroo godhatan gaa maanni stable ta'anii taa'u. Tasgabbaa'aniiti kan isaan ta'an jechuudha. Kanaaf hydrogenii fi helium fudhate jechuudha. Yeroo kan stable ta'uu jechuudha. Hydrogenii heliumiin amma elektiroonii meeqa qaba? Lama qaba. Inni stable dha jechuudha. Noble gaazidha. Tasgabbaa'ee kan taa'udha jechuudha. The group 2A elements could also become stable having 6 valence electrons. Group 2A jechuudha. Elementoon group 2A isaanis stable ta'u jechuudha. Eenyu faana kan isaan stable ta'ani? Warreen balance electronii 6 qaban faana kan isaan stable ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf group 2A eenyu fa'i? Kan akka magnesiumii, calciumii isaan kun eenyu faana kan isaan stable ta'ani? Warreen balance electronii 6 qaban eenyu faana jechuudha. Isaan immoo oksijiinii faana kan isaan stable ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf magnesiumiin eenyu faana kan inni stable ta'u? Magnesiumiin eenyu faana kan stable ta'u? Balance electronii warra 6 qaban oksijiinii faana kan inni stable ta'u jechuudha. How could atoms satisfy the octet rule? Atomoonni akkamitti kan isaan octet rule guutanii jedha. There are 3 ways in which atoms can satisfy the octet rule. Egaa karaa sadii kan isaan octet rule guutan jechuudha. Tokkoffaa yeroo laal by losing their own valence electron. Maal gochuudhaani? Lose gochuudhaan. Kana jechuun kennuudhaan elektiroonii isaanii kennuudhaani jedha. Tokko isaanii inni lammaffaa immoo by gaining valence electron from other element. Kabiroo immoo balance electronii fudhachuudhaan jechuudha. Balance electronii fudhachuudhaan elementoota biroo irraa. Asirratti tokkoffaa irratti maal jenne? Kennuudhaan. Balance electronii kennuudhaan kan isaan uumaman jechuudha. Octet rule. Inni lammaffaan immoo balance electronii fudhachuudhaan. Inni sadaffaan immoo by sharing their valence electron with other atom. Maal jedha?
inni kun immoo share gochuudhaan waliif firuudhaan jechuudha. Balance elektiroonii isaa waliif firuudhaan octet ruliin kan uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannee isa tokkoffaa kana yoo ilaallu soodiyemii fudhannu. Soodiyemii yoo fudhattan soodiyemii lakkoofsi elektiroonii isaa meeqa? 11 miti? 11. Electron configuration isaa yeroo barreessinu 11 jechuudha. 11 yeroo barreessinu 2 8 1 maal godha jechuudha? Ishii kana ni kennaa jechuudha. Balance ishiin kun balance elektiroonidha. Tokko kun jechuudha. Tokko kun balance elektiroonidha. Ishii kana kennaa ishiidha. Balance elektiroonii ishii kana ni kenna jechuudha soodiyemiin. Isa kana hambifateet warreen isaan kan hambifatee jechuudha. 2 8 hambifatee maal kenna? Balance elektiroonii kenna. Ishii kana kenna jechuudha. Tokko kennaa jechuudha. Kana jechuun pilaasii ta'a asirratti. Soodiyem pilaasii ta'a jechuudha. Asitti 11 isheen kun soodiyem pilaasii ta'a. Kan fudhatu immoo fakkeenyaaf kiloorinii yoo ilaallu immoo balance elektiroonii isaa meeqadha? Inni 7dha jechuudha. Elektiroon nambariin isaa immoo meeqadha? 17. 17 kana yeroo configurationidhaan keenya electro configurationidhaan maal ta'a? Two 8 7 balance elektiroonii isaa meeqana? 7dha jechuudha. Kun 8 guutuuf elektiroonii tokko elementii biraarraa barbaada jechuudha. 2 8 7dha electro configuration isaa yeroo keessanii asirratti balance elektiroonii isaa 7dha. 8 guutuuf meeqatu san qata? Elektiroonii tokko qata. Elektiroonii tokko kana immoo isaa fida elementii biraarraa fudhata jechuudha. Asirratti sodium chloride fudhannu. Sodium chloride. Asirratti kan isa kana maal godha? Inni kun lose godha jechuudha. Elektiroonii lose godha ni kenna sodium jechuudha. Inni kun immoo elektiroonii gain godha ni fudhata jechuudha. Elektiroonii chlorine jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Inni kun elektiroonii tokko kenna. Eenyu? Soodiyemiin elektiroonii tokko kenna jechuudha. Pilaasii ta'a jechuudha. Inni kun immoo elektiroonii tokko fudhata yeroo kana maayinasii ta'a jechuudha. Kana jechuun elektiroonii soodiyemii yoo fudhatanii ilaaltan soodiyemii chloride jechuudha. Soodiyemii haa ta'u kuni akkasitti itti marfamee jiru. Isa jalqabaa irratti 2 kan inni baatu elektiroonii jechuudha. Isa lammataa irratti 8 kan inni baatu. Afur, 5, 6, 7, 8. Isa dhumaa irratti immoo tokko kan inni baatu jechuudha. Kiloorinii immoo yoo ilaallu kiloorinii jechuudha. Tokko 2 isa jalqabaa irratti jechuudha. Isa lammataa irratti 8 kan inni baatu. 4, 5, 6, 7, 8. Isa dhumaa irratti immoo meeqa? 7 kan inni baatu. 3, 4, 5, 6, 7 kiloorinii jechuudha. Amma istabil ta'uudhaaf yookiin immoo tasgabbaa ta'uudhaaf kiloorinii jechuudha. Elektiroonii ishii kana eenyuuf kenna? Kilooriniidhaaf kenna. Elektiroonii ishii kana jechuudha. Kilooriniidhaaf ni kenna jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Inni kun soodiyemii maal ta'e? Tasgabbaa ta'e jechuudha. Baalaansii ishiin kun tokko kun yeroo irraa baatu elektiroonii ishiin kun yeroo irraa baatu maal ta'a? 2 8 ta'a jechuudha. Akkuma argitan kunoo inni kun 2 qaba. Inni taan immoo 8 kan inni qabu. Istabil ta'e jechuudha. Inni kun immoo 2 8 7 qaba ture.
yeroo elektiroonii isa kana fudhatu meeqa guute? 8 guute. Kanaafuu baalaansii elektirooniinsaa 8 waan guuteef caalatti cimaa ta'e jechuudha. Istabil ta'e, tasgabbaa ta'e caalatti. Yeroo kana octet ruuliin uumamee jechuudha. Inni kun meeqa guute? Baalaansii elektirooniinsaa 8 guute. Dura meeqa ture? Baalaansii elektirooniinsaa 1 ture. Soodiyeemiin jechuudha. Yeroo ishii kanarraa kaaftan tokko inni ture kun asitti 2 8 ta'e. Dura meeqa ture? 2 8 1 ture. Yeroo elektiroonii irraa kaaftan immoo 2 8 ta'e jechuudha. Elektiroonii tokko kan asitti inni kun 2 8 7 ture. Yeroo elektiroonii tokko argatu immoo soodiyeemii irraa jechuudha 2 8 8 ta'e jechuudha. Yeroo kana octet ruulii guute jechuudha. Seera 8 guute jechuudha. Baalaansii elektirooniinsaa 8 ta'e jechuudha. By sharing their valence electron with other element. Kun immoo inni sadaffaa kun immoo elektiroonii waliif hiruu jechuudha. Loos gain otoo hin taane lamaan isaaniiyyuu hin hiratu jechuudha. Elektiroonii lamaan isaaniiyyuu hirataniiti seera 8 guutu jechuudha. Fakkeenya waliin kan ilaalu ta'a na hordofaa. To become stable atom of metal tend to lose all of their valence electrons, which leave them with an octet. For example, sodium, an alkyl metal, has 11 electrons and its electron configuration is electron configuration is 281. In order to fulfill the octet rule. Octet rule guutuuf electron ishii kana kennuu qaba jechuudha. Sodium need to lose its outermost shell, outermost electron. Outermost electron isa maal godha kennuu qaba jechuudha. Lose gochuu qaba. Hence its electron configuration will become 280 ta'a jechuudha. Yeroo lose godhu yeroo kennu 280 ta'a. Yeroo kana octet rule guutee jechuudha. Atoms of non-metal on the other hand tend to gain electron in order to fill their valence shell with an octet. Non-metal warreen ta'an immoo naan akka kiloornii fa'aa jechuudha. Oksijiinii fa'aa isaan kun non-metalidha. Isaan immoo maal godhu? Elektiroonii gain godhu jechuudha. Ni fudhatu jechuudha. Maal ta'uudhaaf? Octet rule guutuudhaaf jechuudha. For example, oxygen being a non-metal element has a total of 8 electrons. Total electron isa meeqadha? Oxygen 8 dha. Total electron isa valence otoo hin taane total electron isa 8 dha. Electron configuration yeroo keessa maal ta'a? 2 6 ta'a. Kanaafuu valence electron isa 6 dha jechuudha. 8 guutuudhaaf elektiroonii kan biroo ni barbaada. Isarraa elementoota biroorraa elektiroonii barbaada jechuudha. Oksijiiniin kun akkuma argitan electron configuration kan oksijiinii meeqa ta'a? 2 6 ta'a jechuudha. 2 6. To attain 8 valence electron, oxygen must gain 2 additional electron in its valence shell. This therefore will change its electron configuration to 8, which fulfill octet. Sana booda erga 2 6 electron configuration asas 2 6 ta'amtire kan oksijiinii jechuudha. Erga elektiroonii elementoota biraarraa erga argate octet rule guutaa jechuudha. Yeroo sana electron configuration isa 280 ta'a jechuudha. Yeroo octet rule ni guuta jechuudha. Oxygen, however, can do this by sharing its 2 valence electrons with 2 electrons of another atoms, which is known as sharing of electrons. Oxygen jechuudha gain gochuu qofa bichaa miti jechuudha. Share gochuu danda'a electronii jechuudha. Fudhachuu qofa miti share gochuudhaanis valence
elektiroonii isaa 80 geessisuu danda'a jechuudha. Taasisuudhaan exercise 5.1 argina. Innis maal jedha? Provide appropriate answer to the following question. Gaaffii tokkoffaan what is the electronic configuration of a noble gas? Electronic configuration kan noble gas nu gaafate. Egaa noble gas yeroo electron configuration isaa tarreessitan balance electroniin isaa 2 to 8 ta'a jechuudha. Yookiin 2 dha ta'a yookiin 8 dha ta'a. 2 kan ta'uu danda'u eenyu qofadha? Helium qofadha jechuudha. Isaan kan noble gaasiin balance electroniin isaa 8 dha jechuudha marti isaaniiyyuu. Gaaffii lammaffaan immoo why is the noble gas configuration is important? Kun immoo maanni stability atomite jechuudha. Stability atomite. Gaaffiin sadaffaan immoo define octet rule. Octet rule define godhaadha. Egaa atomonni yeroo walii dhufuudhaan compound uuman maal kan isaan ta'ani? Balance electron isaanii 80 godhu jechuudha. 8 kan isaan godhan. Yeroo kana maal ta'u? Octet rule guutu jechuudha. Octet rule guutu. Gaaffii arfaffaan immoo do must elements follow the octet rule? Maal jedha? Elementonni octet rule ni hordofu jedha. Yes, ni hordofu. Marti isaanii ta'uu baataniyyuu baay'een isaanii octet rule hordofu akkuma dura isinitti hime jechuudha. Hundi isaanii elementonni hunda isaanii jechuu baannus baay'een isaanii maali kan isaan hordofan? Octet rule hordofu. Kana jechuun balance electronii isaanii 8 godhu jechuudha. Gaaffii shanaffaan immoo how does hydrogen violate the octet rule? Hydrogen jechuudha akkamitti kan inni octet rule kan inni gatuu danda'e jedha. Kan inni dhiisuu danda'e. Kana jechuun maaliif balance lakkoofsi maaliif kan inni gatuu danda'e? Lakkoofsi electronii isaa meeqa waan ta'eef? Tokko waan ta'eef jechuudha. Balance electronii isaa tokko waan ta'eef jechuudha kan inni octet rule gatuu danda'e jechuudha. Gaaffii tokkooti haga 5 jiran kana addee tokkottan deebisaa isinii kaa ilaala. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun 5.2 ionic bonding kan jedhu walitti deebina. Haga sanatti nagaannaaf tura. Yaada akkasumallee waan gaaffii isinitti ta'e amma baranne kana keessatti komentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Bifa short viidiyootiin illee viidiyoo biraa isinii dalaguu waan danda'uuf waan gaaffii isinitti ta'e komentii jalatti naa barreessuu hin dagatina.